Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoos akkasiin jaallatu hundumti keessan ijoolleen tawaahidoo bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii guyyaa har'aa qophiin ani qabadhee isinii dhiyaadhee kutaalee kadhannaa keessaa seenaa qulqulluu Mikaa'elii yookiin immoo dirsaana qulqulluu Mikaa'eliiti jechuudha kan hin qabadhe isinii dhiyaadhe. Dirsaanni qulqulluu Mikaa'elii kun hafuurota hamoo kan gubu, hafuura hamaa kan baasu, jireenya keenya keessatti rakkoowwan jiran hundumarraatii kan nu qulqulleessuu danda'u waan ta'eef hundumti keessan egaa dirsaana qulqulluu Mikaa'elii kana yeroo qormaatattis haa ta'u yeroo barbaadanitti jechuudha kadhannaa kana kadhachuudhaan hafuura hamaa kamirraayyuu bilisa ta'uu akka dandeessan dhaamsa isiniif dabarsaa kallattiidhumaan gara dirsaana qulqulluu Mikaa'elii kanatti darbina jechuudha. Dirsaanni qulqulluu Mikaa'elii innaa kadhatamu egaati akkumaan kanaan dura isinii dhiyeessaa turetti haaluma sanaan kan kadhattan yommuu ta'u, egaa maal jennee dirsaana qulqulluu Mikaa'elii kana maal jennee kadhanna kan jedhu immoo egaa sirriitti walitiin kan laallu ta'a waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu duukaa buutaniin hordoftan isiniin jecha kallattumaan gara sanitti darbina. Dirsaana qulqulluu Mikaa'elii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Waaqa tokko kan ta'u maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutti amanee ogummaa waaqummaa wajjin wal simsiisuudhaan kan kadhatamu dirsaana qulqulluu Mikaa'elii isa kanadha. Waaqayyoo waa'ee gad of qabummaa isaatiif, waa'ee amanamummaa isaatiif, waa'ee raawwata kabaja isaatiif qulqulluu Mikaa'eliif kan kenne ogummaan waaqummaa kun guddaa fi ol jedhaa kabajamaa fi mo'aadha. Duraan yeroo samii keessatti waraanni gaggeeffametti qulqulluu Mikaa'el jawicha baraanee gara biyya lafaatti kan gad darbate maqaa ogummaa waaqummaa kanaani. Maaloo kan mul'atanii fi kan hin mul'anne diinota koo akka mo'adhuu fi kosoominaan namummaatiin dhiyaadhee jechoota kanaan sin kadhadha. Akkas jechaa nan kadhadha. Eekos ammaayee kaayee kaaziyaayee araan kaayee keem piikaagloon asii aaloot asii soomuu are'eem yaabistigaa poorigaa yaabist feey el kaayi in kaayi kaayilaaf araalloo yuutos kan jedhaman jechootiin ulfaatoon kun jaboo fi jechoota iccitii maqaalee waaqayyoo ta'anii harka qulqulluu Mikaa'elii keessatti kan argaman akka afaan Giriikitti jechoota hundaa ol kan ta'an kan beekamee fi kan hubatamedha jedha. Jechoonni kun egaa jecha afaan Giriikitiin jechuudha. Jechoota kabajamuuf ulfaatoo ta'uu isaa nutti hima. Namni kitaaba kana barreessu maqaalee dhoksaa fi kabajamoo kan kitaabicha irraa addaan hin baasin bakka qulqulluu fi kabajaa qabu kaa'ee ulfinaan kan eegu malee innis bara baraan gaachanaa fi da'oo isaa hin ta'aafi halkanii fi guyyaa nama balleessuudhaaf asiifachi kan laban shororkeessitoonni ergamoota daabiloos mo'aa isa ta'e adabaa fi dhiyaachaa waaqayyootiin raawwatanii abadani. Kadhannaa qulqulluu Mikaa'eliin, kadhannaa qulqulluu Gabreeliin, kadhannaa 99 gurmuu ergamootaatiin, kadhannaa 24 luboota samiitiin, akkasumas teessoo Sillaasee kan baatan kadhannaa Abneeyyaa arfaniin hafuurotiin xuraa'oo fi kan namaan lolan seexanoonni haa barbadaa'an. Ameen. Jecha qulqullooftuu wangeela ilma waaqayyoo kan barreessan jecha Maatewosiif, jecha Maarqoosiin, jecha Luqaasii fi Yohaannisiin akkasumas jecha Phexrosii fi Phaawulos kan balaaleffataman haa ta'an. Foonii fi lubbuu isheen keessa fi ala isheen qulqulleettii kan taate dubartoota hundumarraa fo'amtee ulfaattuuf kabajamtuu kan taate humna kadhannaa qulqulleettii durboo Maariyaamiin aangoowwan daabiloos kan mul'atanii fi kan hin mul'anne hojjettoonni seexanaa
ayyaanni sanyii mortuu kan ta'an ariitiidhaan haa dhabaman. Ameen. Halkanii fi guyyaa, waarii fi waarii, ganama hanga galgalaatti, galgala hanga ganamaatti namummaa namaa kan sodaachisan hojjettoonni Daabiloos, hafuuronni hamoo fi seexanoonni arfanuu golee addunyaa irraa torbanuu humna qilleensaa ergamoota Waaqayyoon akka duumessaa bittinnaanii akka fixeensaa hurkanii abadan. Ameen. Anaa fi ijoollee cuuphaa keetii kan ta'an lammiiwwan Kiristoos hunduma irratti garuu ol samii gararraatti dhiifamni fi arjummaan Waaqayyoo isaaniif haa roobu. Ameen. Hangafa ergamootaa maraa kan ta'e yaa qulqulluu Mikaa'el, humna kadhannaa waadaa Waaqayyo biraa sii kennameen kanaatiin kan naan morman, kan na ari'atan diinota koo kanneen mul'atanii fi hin mul'anne irraa halkanii fi guyyaatti, galgalaa fi ganamatti anaan tajaajilaa kee maqaa cuuphaa keessan waamtanii amma bara baraatti na eegi. Ameen. Yaa abbaa keenya hooyi samiirra kan jiraattu, maqaan kee qulqulluu ta'ee eegamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirraa akkuma ta'e akkasumas lafarrattis haa ta'u. Biddeena keenya har'aaf goonuuf kenni, akka keenyaa sun dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsatti nu galchin. Amaarraan oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jennaa. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaada Waaqayyoo somaasiif galanna haa ta'u. Dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifame, kennaan guutamtee gammadi. Waaqayyo si wajjin jira. Jaalatamaa ilma kee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu, cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, kadhannaan seenaa qulqulluu Mikaa'el yookiin dirsaana qulqulluu Mikaa'el inni kun isa kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaan immoo akkana jedha. Dirsaana yookiin seenaa qulqulluu Mikaa'el. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon. Ameen. Waaqa tokko kan ta'an Waaqayyo tokko kan ta'an maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutti amanee kiyyoo seexanaa jalaa miliquudhaaf, lola seexanaa hundumaa irraa ooluudhaaf kadhannaa ogummaa kana akkana jedhee nan kadhadha. Eekoo saasisilee eephaa eenkaan kaammaa iiphookaa kiiroom leekaaf fee lookee waraan kee gooy waabosloo asii beek abbaasuukuu ammahay awustii eekooy awustoo kaayireewu araalliyoon yaabiistaa tsey maaloo ulfaatoo fi iccitii kan ta'an maqoolee kee kanaan akkasumas angafaa ergamaa maraa kan ta'e kadhannaa qulqulluu Mikaa'el, lammaffaas gammachuu kan labsu kadhannaa qulqulluu Gabri'eeliin, sadaffaas deessee kee haadha keef dhiifama nuuf taasisi. Deessee keef qulqulleechi durboo maarameen anaan tajaajilaa kee dhiphina foonii fi lubbuu jalaatii na dhoksi. Ameen. Ergamaa nageenyaa kan taate yaa qulqulluu Mikaa'el, nagaan siin jedha. Yaa ergamaa isa rakkatuu fi gadadamaa gargaaruudhaaf ergamtu, nagaan siin jedha. Si amanachuudhaan kan si kadhate hundumaaf qola gargaarsa keetiin kan deeggartu yaa qulqulluu Mikaa'el, nagaan siin jedha. Kufuudhaaf kan bitiin turu akka hin kufneef yaa ergamaa ariitiidhaan hirkoo taatuu fi nagaan siin jedha. Yaa ergamaa isa gadde jajjabeessituu, nagaan siin jedha. Waaqayyo keenya dhiifamaa fi arjummaan kan guute harka isaatiin akka nu eebbisuuf fuula uumaa keenyaa dhaabbattee fuula dhiifamaa keetiin isa gaddee dhiifama kan argamsiistu yaa qulqulluu Mikaa'el, nagaan siin jedha. Yaa Waaqayyo Waaqa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'el, anaan tajaajilaa kee iddoo kanatti maqaa Kiristoos keessa waamuun eegamsa qophaa'ee fi dha'icha ajajame jalaatii na dhokfadhu hanga bara baraatti. Ameen. Yaa abbaa keenya hooyi samiirra kan jiraattu, maqaan kee qulqulluu ta'ee eegamu, mootummaan kee isaa dhufu, jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasuma lafarratti isaa ta'u. Biddeena keenya har'aaf ga'uuf kenni, yakka keenyaa sunuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisunuuf qorumsatti nun galchiin. Amaarraan oolche malee mootummaan kan keeti humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jedha. Yaada keetiin durboodha, foon keetiin dubaroodha. Yaada Waaqayyo somaasiif galanni haa ta'u. Dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifame, kennaan guutamte gammadi. Waaqayyo si wajjin jira. Jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu, cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Jechuun eegaatii kadhannaa dirsaana qulqulluu Mikaa'el kan akkaataa kanaan kadhachuudhaan hafuurota hamootaa ittiin mo'achuu dandeenya.
Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru, Waaqayyoon hunduma keessa isin haa gargaaru, Waaqayyo yeroo gaarii isiniif haa taasisu. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo qophii biraan qabannee wal arginutti nagaan tura. Usbaat ለእግዚአብሔር።